Baga boko guracha. Baga bina gamadora. Biasa nagis. Dika nagis. Uta nagis. Ilma ebis. Dika ebis. Uta ebis. Biasa nagis. Atahana nagis. Ambasana nagis. Orga butu nagis. Eba asipane. Ebe kuni. Eba senati. Eba dadakana ebis. Dika ebis. Uta ebis. Wolbega. Woljarada. Eba Arawal Mugaj, Maratokun Tasis, Abatokun Dupis, Hatiyoma, Ora Devana, Edaro Barapin, Ebama Tiranda. Ewak boko kuracha wag aganas ti ayuba sa kayo lagay. Ulbadan nages, gubidan nages, ulbadan ebis, arta ebis, amba ebis, ebakan ebara gagor, adaro bagapin. Minyada, Bumotai, Balapur, Dobitai, Dinagu, Romiatai, Badladu, Erotai, Katibor, Ejabete, Akanatai, Midak, Bare, Fayatai, Undus Jali, Undajali, Abad, Ki. Yoga, Makawakam, Tichawakam, Amturagam, Barinagia, Eliminagia, Taninagia, Tikanagia, Udanagia, Hurunagia, Herutunagia, Ubanagia, Chundinagia, Romonagia, Vienagia, Alanunages, Mananunages, Hikarunages, Udanages, Ayunubuj, Udanudabuj, Hikaduragudis, Paranages, Romeanages, Romeabiamuj, Bioromamuj, again. Milka, Gadam, Ufagapil. Aye, duraan dursa waamicha keenya kabajanii keessumaa abbootii gadaa keenya keessummoota kabajaa maatii keenya maatii aartii Oromoo martuu asitti waan nu argamtaniif baay'ee galatoomaa jechuun jaalladhaan. Dhugaa dubbachuuf taanaan haasaa dheeraan godhu hin qabu. Garuu gabaabumatti wanti ani jechuu barbaadu hojiin kuni hojii abjuu koo yeroo dheeraa turedha. Hojii abjuu koo yeroo dheeraa ture kana na wajjin taatanii nuuf milkeessuudhaaf ogeeyyiin nu wajjin turtanii hirmaattonni hojii maatii Solanee hundi keessaniyyuu maqaa fiilmii Solaneetiin baay'ee galatoomaa. Addatti hojii kanaan wal qabatee har'a namni baay'ee galateeffachuu barbaadu maatii koo keessaa abbaa koo obbo Darajjee Barkii akkasumas harmee koo adde Dammaashee Jootee wasiila koo Dr. Laggasee Barkiin baay'ee naaf galatoomaa naaf jiraadhaa jechuun jaalladhaan. Fiilmii Solanee hojii yeroo dheeraaf itti dadhabnee hojjenneedha. Ilaaltanii qeeqnii sinuuf laattanii hamilee nuuf ta'a hojii keenya borii fi kanaafiyyuu koomentii keessan kamiin iyyuu ni fudhannaa. Amma sirra deebi'ee ijoolleen kaameeraa duuba kan turtan akkasumas taatoon fiilmii kana, daarekteerri fiilmii kana hundi keessaniyyuu baay'ee galatoomaa.